seera qabeessa ta'ee miseensa YouTube ta'eera jechuudha inshallah. Warroonni mootu akkasitti hojjetaa jirtan warroonni akka hojii kamirrattuu ofitti amanamummaan ejjennoo qabaachuun murteessaadha. Waan kamuu hojjetanii bu'aa hojii san arguuf jechuudha. Kanaaf jabaatanii hojjetan bakka yaaddan hin hanqattanii hundi keessanuu jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana gadhumatti ilaalaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii. Alaamanni isaanin nagaa isiniin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa jirtanis marti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin akka qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aanseetiin immoo har'aan tana dhufeetiin jira viidiyoo isin hojjetu diddiqqoo adda kukutaa jira dhiifama ina kolchaa isiniin jedha rakkinna sanii fi itti aansee kunoo har'aan tana waan hedduu namatti toltu qabadhee isin dhufeetiin jira hordoftoota kiyya. Wanti sun maal hojjetan hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan laayikii sheerii gochuu hin dagatin isiniin jedha. Gara wanta qabadhee dhufetti isin darbin dura warroonni chaanala Simbooti hanga amma haarawwataa ta'e yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eeddan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansee immoo egaa har'aan tana wannan qabadhee dhufe akkuma mata duree irratti argitan san jechuudha. YouTubein hojii ta'uu isaa mirkaneeffadheetiin jira alhamdulillah baay'ee takka itti dadhabeen ture. Amma garuu YouTubein hojii ta'uu isaa akka hojii dhuunfaa tokkotti yoo abbaan hojjete hojii ta'uu isaa mirkaneeffadheetiin jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kun maannoo godhaa maaliif nu fiddee maaliif namni jedhullee hin dhabamu dhugaa isiniin jedhaan akkanatti baay'ee haasa'uu numayyuu hin jaaladhu. Ufonni jechuu akkasitti fakkaanne kan jechuun kiyya. Wanti ani viidiyoo kana isin hojjetaa jiruuf namoonni hedduun isaanii obboleeyyan hedduun isaanii itti dhamaa jiran ni beeka. Maaliif jennaan ani YouTube kana akka seera qabeessa inni ta'uuf waggaa tokkoo fi amma gara ji'a afurii jira waggaa tokkoof ji'a afurii kana akkamitti akka itti dadhabee anatu beeka jechuudha. Yeroo sanitti maal akka dabarsee akkamitti akka dadhabee sa'aatii 4,000 guutuudhaaf sa'aatii dheeraa liibirra taa'aa ture sa'aatiin hin guutamu akkana YouTube jedhan nama salphaa fakkaata tariiti nama itti bashannanuu fi yeroo itti dabarfatuudhaaf hojjeteef homaa miti garuu nama tariiti hojii naa ta'innaa jedhee itti dadhabeef wallahi dadhabbii hedduu qaba kanumarraa kan ka'e waan ofii keessa dabale waan argeef obboleeyyan kiyya amma keessa jiran yookaan immoo seera isaa guuttachuudhaaf tattaafataa jiraniif akka haamilee ta'uuf viidiyoo kana kan qabadee dhufe malee haasawa baay'isuuf oduu garaagaraa odeessuuf miti akka battan abdiin qaba isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maali jennaan irree egaa namni tokko waan ofii ta'e tokko namni biraa yoo waan kana ta'e jedhu uumasan dafee ni hubataaf jedheetu yaada. Kanaaf YouTube jennaan walumaa galatti akka viidiyoo takka waraabanii namni tokko akkamitti ilaala beektanii viidiyoo tokko hojjettee gaafatti gadhiiste waan YouTube viidiyoo uumasan irraa maallaqa waan argatu se'a namni keenya jechuudha. Akkasitti YouTube hedduu waan dadhabsiisa waan hifachiisa ta'e tokko jechuudha. Namni YouTube hojjetu wallaahi nama obsa guddaa qabu. Nama sirriitti obsa qabu nama ejjennoo qabu nama ofii amanamummaadhaan jalqaba waa'ee YouTube irraa baratee yookaan irraa dubbisee anis waan kana keessa darbuu danda'a obsa qaba jajjabina qaba ofitti amanamummaa qaba kanaafuu keessa ni darba nama jedhee seene malee abadan keessaa bahu hin taa'u yookaan immoo seera qabeessa godhatuudhaaf yeroo dheeraa namatti fudhata jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee keessa jirtan dhugaa nama ifachiisa jechuudha. Yeroo silkii itti ofirraa darbitu jira bakka maal ani kufii kiyya isinitti himaa jira hordoftoota kiyya. Wallaahi inni seera isaa guuttachuu dafee dadhabee jennaan yeroo silkii tan ofumarraa fuudhee darbeetu jira jechuudha ifadhee jechuudha. Deebi'ee mootu garuu wanti tokko yoo itti faajjee itti dadhabdeetiin hin jette yoo aartes dhiqqoo yoo turte akkanatti ifaajee maa hin dhiisu waan jedhurraa kaatee ittuma deebite jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkasitti keessatti dadhabaa jiraniif ani hanga tokkorraa akka isaan abdii hin kutanne akka isaan immoo bakka YouTubein kun dadhabe kana caalaa isa olii gadi oofu achi jedhanii ni beeka waan ta'eef abdii hin kutatina jechuun ni barbaada walumaa galatti jechuudha. Abdii hin kutatina jalqabdan taanaa waan jalqabdan san tasuma abdii kutatu hin qabdanii akkuma taatan taatanii oofsitanii ittillee dadhabdan jechuudha. Bu'aa isaa argitan malee abdii hin kutatina jechuun ni barbaada. Kanaaf viidiyoo kana qabadhee dhufe jechuudha. Akka salphatti hin guutamuu ni beekaa sa'aatiin isaallee kan seera qabeessa godhuudhaaf jecha waa baay'ee ta'uu ta'a. Keessatti egaa walumaa galatti obboleeyyan kiyya warroonni YouTube kana akka hojiitti hojjetuun barbaada hojjechaan jira garuu hifadheeraa jettan hin hifatina waan akka abdii murina hin hifatina itti jabaadhaa isiniin jedha yoo jabaattanii isin ofitti amanamummaadhaan bakka ni waan kana ni gahaa hojjedhee bu'aa bahii natti dhufe mara keessa darbeetiin hojjedha yoo jettan
wanni isin guddanneef hin jiru wanni YouTube hojii dhuunfaa hin taaneef hin jiru jechuudha. Kana waan ofii kiyyaa mirkaneesseef isiniif haasaa jira. Wallaahi dhugaadhaan nama ifachiisa garuu obsaatuma keessa darbaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo kana jalatti gaafii viidiyoo kana wal fakkaatu gaafachuu dandeettanii waan beekurraa isinii hima jechuudha. Warroonni mootuu monetization erguu hennaa waa'ee poostaa akkasumas waa'ee pin wal qabatee gaafii yoo qabaattan barreessuu dandeessanii. Wanni guddaan isinitti himuuf dhufe YouTube nama dadhabsiisus bu'aa bahii hedduu qabaatus yoo isin obsaan hojjettan dhima guutaa sa'aatillee dhima guutaa seera qabeessallee dhima taatan. Garuu wanni isin beekuu qabdan osoo seera isaan guutatiin dura viidiyoo namaa irratti hin fe'inaa dhugaa isiniin jedhaani. Yeroo jalqabu san waa takka viidiyoo namaa akkaataa itti fe'anii jiru hin beeku itti dadhabaa ture wallaahi haga ijji na dhukkubdi rasi ammallee qulqulloofte nan dhiifne jijjiirra dhukkubdi sababa sanarraa ta'e jechuudha. Garuu yeroo san namni takkaayyuu ilaalu nama 10 nama 30 kanatu ilaala. Haa ta'u garuu fedhii hojii irraa kan ka'e guyyaa gizee waan garaagaraa bituudhaan maateriyaala ittiin hojjetan hunda isaatu bituudhaan yeroo hojjetaa ture jechuudha. Waan ofii kiyyaa jechuudha viidiyoo namaa kan taane. Maaliif jennaan amma viidiyoo namaa itti feetanii gaafa gara miseensa YouTube ta'uudhaaf itti ergitan inni keessa isaa laala waan ta'eef waan saniin duubatti isin deebisa jechuudha. Amma homaa isiniif fakkaatu ta'uu danda'a. Garuu eegitti faajjanii waan guuttattanii itti ergitan inni duuba isin deebisa jechuudha. Kanaaf yoo diqqaate seera isaa guuttattanii YouTubein miseensa YouTube eegataatan booda yoo itti feetanii karaa garaagaraatiin mala garaagaraa fayyadamtanii rakkoo hin qabu isin jedha kana isinidhaan barbaadanii. Jetti obboleeyyan kiyyaa miseensa YouTube ta'eera yookaan mootu YouTubein yoo abbaan itti hojjete yoo ati waan gaarii itti hojjette wanta hojjette sun yoo si ilaalame YouTube hojiidha san mirkaneeffadheera kanaaf isiniif himuu barbaadeeti warri beektanii keessattuu warri hifattanii sa'aatiin isinii guutuu dide isin jalaa deemuu dide isiniif jajjabiin akka isiniif ta'u barbaadeeti viidiyoon kuni kanaaf jabaadhaa hojjedhaa isiniin jala obboleeyyan kiyya viidiyoo namaa qofa irratti fe'inaa malee wanni YouTubein isiniin qeeballeef takkayyuu hin jiru jechuudha. Irratti dabalataan immootu barnoonni garaagaraa obboleeyyan kee baay'een isaanii obboleeyyan keenya akkuma hundi keessan beektanii barsiisanii warri immootu YouTube kan akka hojiitti hojjetuu barbaada jettanii itti yaadanii bantan barnoota hordofuudhaan karaa saniin osoo hojjettanii irra salphaadha jechuudha. Wal jala barnoota hordofuudhaan barnoonni baay'een barsiifamaatiin jira tiitoriyaalii garaagaraa ilaaluudhaan afaan kamiinuu ni jira jechuudha. Seera YouTube warroonni barsiisanii kanaaf barnoota san hordofuudhaan tiitoriyaalii sanii dubbisuudhaan osoo hojjettanii irra bareedaadha. Maaliif booda nama rakkisa YouTube kun jechuudha. Osoo seetinkii isaa hunda isaatu dubbisanii osoo karaa sanii hojjettanii salphaadha. Garuu wantoota garaagaraa osoo hin beekin kan hojjettan ta'e yoo achi sittaniitiin itti erguuf deemtan yoo itti erguuf achi deemtan yoo san duuba isin deebisa jechuudha. Akka kana muluu hin taane akka hojiitti qabadhe hojjetu barbaada yoo jettan tiitoriyaalii garaagaraa dubbisuudhaan hojjedhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya uummata akka abdii hin murina. Waraan immoo siimboo YouTube nu gurguran hin jettan illee wallaahi namatti gurgurullee hin beeku garuu asuma na dubbadhu beeku garuu akka maa cadhisinaan hin jenne kunuu ni dubbadha jechuudha. Namoonni baay'een ifattanii garuu wanti ani isinii dhaamu obboleeyyan hedduu isaanii akkasumaan jettanii YouTube itti ifaajjee sa'aatii muraasaaf jettanii gurgurra itti ifaajjeen keessuun garaa si nyaatu qaba jechuudha. Ati hojii kana asiin ga'uudhaaf ifaajjeen dura dabarsite sun garaa si nyaatu qaba hin gurguruun itti jabaadhutumaan wajjadhu siin jedha maaliif guddaa dadhabee xiqqoof gatuu hin qabdu kanaaf itti dhiphatteetuma hojjetuu qabdu jechuudha. Wanti hin guddanneef hin jiru wallaahi. Ani biyya kana keessatti osoo neetworkiin qabaatiin YouTube kana banee tiitoriyaalii garaagaraa ilaaluudhaan banee ofuma kiyyaa banee kana biraa immoo neetworkii hin qabu ture. Garuu YouTube kana akkasitti akka keessa seentuu fi akka gubbaraa laata tokko miti akka yaada sanis ta'uu baatu alhamdulillah wanni guddaan an jedhu wanti yaada sun naaf milkaa'uun isaa waan baay'eedha. Kanaaf isinis gahee guddaa qabdan as keessaa alhamdulillah rabbii kiyyatti aansa jechuudha. Asinis hedduu takka galatooma warroonni yaada babbareedaa naa barreessaatiin jabaadhu naan jechaa turtanii biyya keenya keessatti maaliif ani kana hedduu takka itti dhiphadhee kan hin hojjedhee fi tokkoffaa biyya keenya keessatti haalli jiru ni argitanii itti aansee hojiin hin jiru tariitii mee biyya keenya keessa taa'ee akkasumallee mana kee keessa taa'ee wantoota garaagaraa wanta barsiisota ani dabarsee yoo akka hojiitti kan lakkaa'amu ta'e maaliif hin hojjenne kan jedhu irraa jalqabe jechuudha. Jalqaballee yoo mootu hojii tokko yoo hojjette yoo itti dadhabde yoo itti dhiphatte hojii san tasumayyuu duubatti hin deebitu jechuudha. Maaliif jennaan yoo hifattee ofirraa achi dhiisuuf taatus dadhabbii duraa san yaadatta waan ta'eef dadhabbiin duraa sun uf dura keetiif mootu utubaa sii ta'a jechuudha. Kan ofii kiyyaa argeetiin jira. Maal waa isaan jiraataa jira yeroo fuudhee silkii farka darbe jira akkuma dura isin jedha garuu yoo xiqqoo turu akkanatti ifaajee maatu dhiisuu hin qabu tasuma dhiisuu hin qabu jettanii itti deebitan. Kanaaf warri itti dadhabaa jirtan hin hifatina.
bakka yaadanii itti dhiphatanii hedduu takka itti faajjaniitiin haga tokko deemtan duubatti hin deebina. Wanni isin duubatti deebitanii takka yoo hin jiru jechuudha. Dhugaa isin hin jedhaa neetworkiin bakka hin jirretti haalli mijataan bakka hin jirretti jalqaban daataan jalqabee namoonni baay'een beekuu dandeettanii. Haa ta'u mootu daataan jalqabee waan shunkurtiin biti jedhamu kaardiin bitaa ture. Dhugaa isin hin jedhaa maaliif ree hojiidha kan jedhu sanitti amanee jechuudha. Garuma yeroo keessa wanti jijjiiramaatiin dhufe haa ta'u waggaa tokkoon booda seera qabeessa ta'ee miseensa YouTube ta'eera jechuudha. Inshallah warroonni mootu akkasitti hojjetaa jirtan warroonni akka kiyyaa jechuudha kanatu beekan waan ta'eef wanta isiniin jedhu duubatti hin deebi'ina bu'aa bahii hedduu qaba haa qabaatu jireenyi kamuu YouTube osoo hin ta'in hojii YouTube qofa osoo hin ta'in hojii kam keessattuu bu'aa bahii hin dhabamu jechuudha. Bu'aa bahii san immootu abbatu keessa darba jechuudha. Bu'aa bahii san keessa darbitee bakka bareedaa san yookaan immootu bakka yaadde san gahuudhaaf ati nama ejjennoo qabu ta'uu qabda, ati nama kutannoo qabu ta'uu qabda, ati nama ofitti amanamummaa qabu ta'uu qabda jechuudha. Maaliif namni tokko hojjeteef waan tokko jalqabu osoo hin taane awwaan sana hojjetuu danda'a ofitti amanamummaa hagam takka qabu. Duubatti keeloo yookaan immootu duubatti irra deebi'aa wanta kana moo hagamti fuu ofitti amanamummaa qabaate taanaan fedhii keetiin jammarte taanaan waan san ufuma keeti keessa keetu ci ajaja jechuudha. Kanaaf tasuma duubatti hin deebiinaa jabaadhaa hojjedhaa hundi keessanii jechuudha. Warri biyya namaa jirtanillee ulfaataadha mana namaa ta'anii hojjetu dhugaa isiniin jedha. Haa ta'u mootu gaafa biyya galtan tariitii hojii isinii ta'uu mala waan ta'eef jabaadhaa hojjedhaatiin seera isaa ni guuttatu. Jabaatanii yoo hojjettan wanti inni seera isaa guuttateetiin hojii dhuunfaa isinii ta'uu diduuf takkallee hin jiru isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kuni warroota akka kiyya keessa dabaraa yeroo ammaa kana keessa dabaraa jirtaniif akka utubaa akka isin jajjabeessuu fi akka haamilee isinitti horuu fi jabaadhaa hojjedhaa jabaadhaa itti dalagaa isiniin jedha. Wanni isin beekuu qabdan itti miidhamee jettanii duubatti deebi'uu hin qabdan. Waan hundi wal bira guuttattee jalqabde homaa sitti hin fakkaatu hojiin sun hagamta akka gadeemellee hin beeku jechuudha. Garummootu karaa rakkina garaagaraa keessa taatee wanni hundi osoo siin guutamii yoo kan jalqabdu san wanti sirraa hir'a san guutatuuf jecha jajjabinnaan haamileen hojjetta jechuudha hojii makamuu keessatti. Kanaaf jabatanii akka hojjettan isiniin jedha marti keessanuu viidiyoo kana yoo laattan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaadaaf qeeqa yoo qabaattan barreessuu hin dagatina. Waan nan gammaa dubbadhe kanarraa gaafii yoo qabaattan saanduqa koomentiitti barreessuu dandeettanii isin deebisuu danda'a waan nan irraa dubbadhe irraa. Akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoon kun akka haamilee isinitti horiimaa shakkii hin qabu. Kanaaf hundi keessanuu hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti horaa bulaa isiniin jedha. Hedduu takka isin jaaladhaa isin kabajaa hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti baay'ee.